فمي انت لدبرة كف وانك نقام ساني في النجيمة وان براتي في ميتيت اوكي نقامة جايز اوكاك وانو في ويا كم جرتوا بريدني اياني بريدني اكم جر وانو في بريدني بري هم بريد صديق باي ديبلي كيك انا باي جالدا بيت او غربي namni baay'ee ko dibbilii kana argachuuf qarshii meeqa baasa beektaa? amma kaafate an kaatee burcuqootti si dalagatu kaatee an nama hedduu jaalatti baay'isawwi asuma dhugaa rabbii baay'ee nama jaallatti wallahi በጣም ነው ሰው የምትወደው ታውቂያለሽ በጣም ከምወድላት ነገር አንዱ ውስጧ ንጹህ ነው ሰውንም በጣም ነው የምትወደው በጣም ነው ሰው ሼኩ ገራ ኬሰ ሳኒ ቁልቁሉudha beektaa? Jiraafanii kulubbu garaa isaanii qulqulluudha baay'ee. Galatoomi bareeddu galatoomi. Hedduu galatoomi. Maayikii koo jabduudhaati jabaaddu. Addunyaa kanarratti ni beektaa? Namni amma aaree yoo amma isin gisee miira keessa faala galtee ni loltii miti amma fatiyaan ni boochii loltii miti. Namni akka miira keessa seenii loluu fi boo'uu fi wanni jookoni. wallahi yoo tisiitee keessi isaanii qulqulluu fi nama akkam nama jaalatu fi nama kabaju sigalee lafatti namni garuu akkanumatti wanni jiru fi namni bakka akkamatti lafaa ka'ee ni jira jibbeensa namaa qabaatee lafaa ka'ee guyyarraa si jala hidhatee si arrabsaa ooluu sirratti shira dalagu santu badaadha malee namni akkumatti loluhuni wallahi balaa takka amma isheen amma as dhuftee si arrabsuu dandeessi fuula kee irratti waan kan barbaade jechuu dandeessi booritu gaafatte yaadatullee namni akka kanaadha bakka namni akka ishee akkasidha bakka qulqulluudha garaa isaanii yoo nan tuqne baraan nama anis akkasumatti miidiyaa kanarrattis Fatihaan amma akka kiyyaati miti. Baay'isawwee tuuteenis jalaan callisu abbaa fedhe haa ta'u xiqqaa kanarratti garagalchiti. Inti kennite. Asliinis akkasi amma. Asliinis wallaahi wabillaahi aslii yoo itti buute malee yoo gaata akka itti buunaan abbaan fedhe jala si baasuu hin danda'u. Isaa kanarrattis feesbuuk irrattis namoota hedduu isa beeku. Osoo hin tuqiniin garuu lafaa kee namarratti arrabsi hin jiru. Mana hin laallatu lafaa kees nama hin arrabsu. Yoo arrabsame yoo sanuu arrabbii daangaatti dabarte yoo ta'e malee arraba saafilee hin dubbatu. Garuu keessi isaa qulqulluu wallaahi namaaf kabajaa qabu namni nyaatee waan quufu ittiin fakkaatu as. Nan beeka. To be honest, anis ko nama gaafa na tuqu malee hin tuqan. To be honest, anillee waan meeqa miidiyaa kana keessa dandeen jiraadheen bayyeessus. Miyaa ta'uusti. Dhiisna maal konari. Gaafa miidiyaa keessa galtuu kana hunda akka dhufu beeku. Namni si arrabsu bar nama konfidensii qabaatee viidiyoodhaan illee as hin baane tokko jedhe. Nama kan si ajaa'ibu. Nama umrii isaa deemetu nama arrabsa. Wallaahi namni nagaa qabu naman arrabsu. Nuti ijoolleedha yoo arrafamnes rakkoon qabu bira tarraa. Bilaayila dhulloota. Dhugaa rabbii. Konfidensi illee qaban hin baanillee waan tokko jechuu kan hin dandeenyedha. Uummata isaaniif illee waan tokko jechuu kan hin dandeenye. Maqaa eenyummaa isaallee baanii timuu kan hin beekne kan hin dandeenyetu bahee mul'acha godhee nu arrabsa. Arrabsu kan namni si arrabsinaan yaani wajjin hin gad ta'uu miti ba. Ani amma hedduun gammadu jira amma akka jechuun ani wanta kan isin hima miidiyaa kanarratti arrabsamuu agartanii jirtanii namni bara arrabsameetillee amma abbaan fedhina kanarra arrabsamuu ni jira beekte kanarra arrabsamuu sunis ifirraa dhorka gabbeetillee ta'uu itti ifirraa dubbata ifirraa arrabsas si galee garuu anamma namni na arrabsu nama lakkoomsaan beekamu namni na jaalatu immoo nama lakkoomsaan hin beekamne waan jaamu sammuu kiyya keessa jira nama lakkoomsaan lakkooyitee si arrabsu beekuu fi nama si jaalatu yoo lakkooyitee hin fixne jettee nama lakkoomsaan beekamu jettee nama si jaalatu dilasan akkasitti mufatan
maal taate jettee akka sirraa rifatan godhuun bareedaa miti miidiyaa kanarratti si galee gabbee amma yoo lolee maal jee arrabsee namni na kabaju hedduu jira kanarraa bikka sanitti nan eenii maal taatetti as biratti sineenee kajee rifatufaa baay'eetu jira namoota hedduuf biratti ilaaluu danda'uu qabna saniifuu namni gisee nama arrabsu nama hojjetu jiru takiin nama deemu jiru nama guddatuufis ni guddata jee yaaduu namni gaccabsuu barbaada sigalee miti gisee san immoo hojii keessan waan itti jirtan hojjechuu sigalee waan itti jirtu san jabeessuu daran hojjechuu daran godhuu daran koofluu qabda waan takkarratti malee yoo gaddeebinee isaanii wajjin kan laaqqannu ta'e yoo gaddeebinee kan isaanii wajjin haadha kee akkana godhe abuu atis haadhatee akkas godhe abuu atis kottuu naabee kottuu wal yoo akkana jaate jettee isaanii waliin walqixa jirtaa jechuudha. Saniifuu nama arrabsu just baka bira kutuu barbaachisaa dhabu. Ani akkamittiin yaada sitti fakkaatti gaafa waan gaarii gaafa hojjetu waan cima waan jabduu gaafa hojjetu namni akka na arrabsu nan beeka. Gaafa isaan irratti caalu na arrabsaa jiru. Gaafa ati isaan irratti caaltu gaafa ati beekama gaafa qabdu gaafa waan jabduu gaafa hojjetu gaafa namni baay'ee waa'ee kee gaafa haasa'u mucattiin kun jabduudha mucattiin kun akkasittiidha nan jaalladha gaafa jedhanii inaaru baqa dhufanii ba'anii si arrabsu kanadha beekuu qabdu kana kanaafu gaafa namni si arrabsu gaafa namni si qeequ ofii kee beekuu qabda yas wajjedheeraan jabduudha ani akkasittiidha jechuun barbaachisaadha malee gadduun waan tokko dabaltee moor hard taatee cimtuu taatee dhufuudha. Baay'ee wallaahi. Namni keenya bakki arrabsanii abbaan fedhe arrabsaa oolee abulu. Eenyutu dhimma isaanii qaba. Yaadatta maayikii gaafaan fatii koo atiin beektu ta'a. Facebook irratti ani gaafa qabsaa'u afaan Amaariffaatiin qabsaa ture afaan koo baay'ee sirriitti hin beeku turenna bakka dhufanii ani akkasitti gaafa oromummaa kootti gaafa gaggabu dhufanii mul'achi godhanii na arrabsu dhugaa rabbi ani sobu maayikii tu qofa kan dhufe kan na jabeessu ture waaqi ani sobu kan irratti Facebook irratti asliifaa isaantu bakka anchi maaliidhanii bakka na jajjabeessu ture mul'achi godhanii na arrabsu ture garuu jabaadhee har'a ilaal rakkoon qabu ani immoo baradheen isin caaleen dhufeen afaan koo irrattiin isin naasofsiisan jedhaan ture garuu waan tokko na jabeessee malee na jabeessee har'a waan ofii raayis waa hajoo waan ofii wallahi waan ofii warri asirratti hin beekne hedduun jiraachuu dandeessanii namoota feesbuuka keessaa namoonni hedduun oromoodhaaf gaaffiilee nama tiktaak kanarratti namni nama arrabsu itti fayyadamu keessaa oromoodhaaf maal goote jecha jiru jira jechi kun jecha uummata hin baratin irraa dhufu kan ta'e akka beekan hin barbaada namni qabsaa'aan uummataaf qabsaa'e yoo hayyoota nurra guddaa ta'a malee irra guddaan isaanii uummataaf gizee qabsaa'an guyyaa takka uummata isaaniitiif uummanni keenya dhumuu jira jee guyyaa takka guyyaa isaa fudhatee hojii isaa godhatee yoo uummata isaatiif sagalee guyyaa takkallee yoo kata'u ta'e namni gatii oromummaa fi gatii seenaa oromoo beeku nama saniin maal goote oromoodhaaf jeen deebisu oromoodhaaf namni tokko biyya baqaa ta'e akka fooqii ijaaruu hin barbaadina oromoodhaaf biyya baqaa ta'e akka boombii qabatee kilaasha qabatee ati ameerikaa ciisaa taa ati uummata keeti guyyaa takka sagalee taatee hin bee uummanni kan kee maalirra jira yoo siin jaan deebisaa hin beekne kuni gabbaatee uummataaf maal goote gisee akka nama damoozaan nama kaayyate takkiin akka nama bitateetti nama gaafattan sheemidha okay ifirratti sheemidha jaa hubadha itti aansuudhaan waan ofii jechuun Facebook irratti namoota sagalee isiitiin gaafa Jawaar Mohaammed hidhaman na waliin irra boonyee lollee karaa hundaanuu uummata keenyaaf sagalee ta'uu turre keessaan nama takka. Duraanii afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo hin beektu ture akka jiijii kiyyaati. Namni fedhinnaa afaan Oromoo baratu yoo qabaate sabboonummaa keessa isaati yoo madde sabboonummaa foolowarii walitti hidhaate yoo qabaatan afaan Oromoo akka fedheellee ta'u hin baratu. Garuu
sabboonummaan sabboonummaan sagaleen ki eessa kuteen badee keessa sabboonummaan sabboonummaan onnee isaanirraa namni hidhatee moo akka waan ofii tanaa jechuudha. Waan ofii amma piroofaayilii irratti agartan kuni gaafa piroofaayilii irratti jirtu kuni gaafa Jawaar Mohaammed UK deeme kan gaaffii gaafachuu turte piroofaayiliin kun yoo asirratti faa isii yaadattan jeeti. Namni tokko tokko nama osoo hin beekin nama arrabsanii nama osoo hin beekin ustaanii namatti lafaa kaatanii akka barattaniif sinigalee afaan osoo caccabsituti wallahi gaafa gaaffii kana Jawaar Mohaammed maayikii gaafattee gaaffii waa'ee Oromoo raa'isa gaafattu UK'tti gaafa Jawaar Mohaammed biyyarra deemuu ture san gaafa gaafattu afaan Oromoo qofaan gaafatte nama akka Jijii Xiyaat ka afaan Oromoo hin beekne turte garuu arra afaan Oromootiin dubbataa jirti. Nama akkanaafaatu jira jechuu barbaade isin galee osoo ummataaf sagalee ta'u afaan isaatiin of baree afaan isaatiin dhaabbatee ifarkaa jechuu isin galee saniifu namni ummataaf gizee sagalee ta'u Oromoof maal godhan jeena isin Oromoo du'aa jirtuuf Oromoo dhumaa jirtuuf hayyoota hidhame amata meeqa mana hidhaa keessatti waatee guyyaa takka namni gabbee sa'a isaa fudhatee sagalee hin ta'in namni guyyaa takka ummata xiyyaatu minarraa miidhame naaf dirmadhaa jee hin beekin namaan akkami gabbee waan jechuu danda'a. Isin galee miti rabbiin gaafa qabeenya natti kennaani gaafan qabaadheen Oromoof waa godha malee osoon hin qabaatiin Oromoof waa godhuu hin danda'u.